Taateewwan walitti bu'iinsaa torbee tokko duraa jechuunis sadaasa shanii hanga 11 Armed Conflict Location and Data Event ACLED baase akka agarsiisutti Oromiyaa keessa naannoo kamuu caalaa tasgabbiin dhabamee jira. Karaa biraa immoo kaaba Itoophiyaatti taateen walitti bu'iinsaa tokkollee hin galmoofne. Kun milkii waliigaltee araaraa ta'uu danda'a jedha. Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi olaanaan galmaa'ee jira. Lolli guguddaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu turee jira ka jedhu ACLED. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalota lixa Oromiyaa baay'ee keessatti haleellaa raawwachuu hima. Naqamtee keessa lola tureen hidhattoota waraanichaa keessaa 3 ajjeefaman, namooti nagaa 3 ajjeefamuu gabaase. Hidhattooti mootummaa ammaaf lakkoofsi isaanii adda hin baane baay'eenis ajjeefamanii jedha. Namoonni nagaa baay'eenis madaan 120 kan ta'anis mana hidhaatii ba'anii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo qondaalota mootummaa baay'ees ukkaamsuu hima gabaasi kun. Hidhattooti waboo kan yeroo kamuu caalaa mootummaadhaan wal dura dhaabbatanii lolaa jiru jedha gabaasi kun. Waraanichi torban sadan achi aanan keessatti godinaalee Wallaggi Bahaa qabdu 21 keessaa 11 to'achuu hima. Akka bulchaa ittaanaan ganda tolee gaazexaa riippoortaritti himetti hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo gandoota aanaa Gimbii 32 hunda sadarkaa jedhamutti to'atanii jiran. Kan hordofee aangooti mootummaa, hidhattooti mootummaa fi namooti nagaa naannicharraa buqqa'aa jiru. Kun kanaan osoo jiru haleellaawwan qilleensaa Oromiyaa keessatti itti fufanii jiran. Haleellaa qilleensaa magaalaa Mandiitti raawwatameen qofa akka maddi kun jedhutti yoo xinnaate namoota nagaa 16 dabalate namooti 18 ajjeefamanii jiru. Hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo karaa godina Asoosaa magaalaa Naqamteen wal qunnamsiisuu cufanii turuus yaadachiisa. Kun lixa biyyattiitti qaala'insa jireenyaa hammeessaa jira jedhe. Oromiyaa keessatti sababa wal waraansa deemaa jiru saaxilamummaan lammiilee nagaa akka malee dabalee jira. Shawaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti garee hidhate ka'eenyummaan isaa hin beekamnee fi hidhattoota Amaaraatiin haleellaan raawwachuu gabaasee jira ACLED. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa namoota nagaa irratti raawwatameen kan himatamu ta'us waraanichi namoota nagaa akka hin haleelle dubbataa jedha ACLED. Hangawoonni mootummaa garee waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu hidhachiisanii bobbaasanii jiru. Garee kanatu nama saamaa, nama ukkaamsa, nama ajjeesaa jechuudhaan komii isa irratti deemaa jiru mormata waraanni bilisummaa Oromoo. Sadaasa jalqabarra Oromiyaan ala naannoo Gaambeellaatti walitti bu'iinsi 3 turee jira. Hidhattoota murillee Sudaan kibbaarraas ce'anii naannoo Gaambeellaatti haleellaan raawwatamee ture. Godina Anyuwaaq aanaa Diimaa ganda Baandiraattis haleellaa riphee loltootaan poolisii humna addaa Gaambeellaa irratti banameen ajajaa poolisii aanichaa fi miseensoti poolisii 2 yoo ajjeefaman kabiraa tokko madaa'ee jira. Haleellaa san dura immoo hidhattooti haleellaan konkolaataa imaltoota dhaabsisuuf banan fashalee ture. Poolisoonni kunneen immoo kan dhuman garee riphee lolaa gocha kana raawwate osoo adamsaa jiranii. Taateen kan biraa walitti bu'iinsa daangaa naannolee Sumaalee fi Affaari. Naannoo Sumaalee godina Sitti jedhamutti haleellaan ture namoota nagaa 18 galaafatee ture. ACLED akka jedhutti walumatti sadaasa 5 haga 11 akka warra Faranjiitti walitti bu'iinsi 23 galmaa'ee ture. Namooti dhuman 93 dha. Kanneen keessaa 43 namoota nagaati. Oromiyaan naannolee kan biroo caalaa sadarkaa jalqabaa irratti unkuruma keessa jirti. Waraa waggoottan lamaatiin booda gareen TPLF fi mootummaan jiddugaleessa naga buusuuf waliigalanillee Itoophiyaa bakka baay'eetti gammaa waraan guddaa deemuu jira. Waraanni keessumatti Oromiyaa godhamuu jiru furmaatiin argate taanaan biyyattiin nagatti fufiis qaffiduu rakkoo jedhan dhaabbileef namooti siyaasaa deddeebiin nagaan Oromiyaa keessa bu'a akka qabatu turratti argamu. Dhimmoom kanaa wal qabate BBC Afaan Oromoo waliin gaafiif deebii godha dhaabbata mootummoota gamtoomanii hayyuu seer idil addunyaa kata ab baay'isa waaqoyyaa mootummaaf hidhattooti waraan bilisummaa Oromoo mari'achuun naga buusu qofa furmaataa jee. Asteessee callumattee achi loltuutti jira kanaaf jira sana rukunna jettu. Loltuun kun ikkoo bakkee dhufa miti, Araba miti, Ameerikaa miti kan dhufan sabuma keeti. Sabni kee immoo quuqama wayiin qaba jedhee muunnis lolu gareen tokko ga'ee maali quuqqaan kee kojitee nyaasofnaa jettee wajjin haasoftee furmaata barbaaddaaf malee. Ati waanuma jiru irraati achi darbitee waa yaaduun sirra jiru anatu beekanas godhachuu hin dandeessu kun sirrii miti. Mootummaan maqa waraan kanaatiin Oromiyaa bal'oo keessuma lix biiftuu keessa yakkinni godhuu jiru uummata dheekkamsiisuu cinaatti yakkamas taasifti kajedhayyuun seera kun dabii kun dhaabbachuu baannaan egeree biyyaatiif rakkoo ta'uu dubbaata. Ati yommuu saba kana fiddee cunqursiisu sabni si jibba malee firasiin ta'u. Baay'ee har'ati ijoollee tamaarii 100 hojjeeftamee 100 fira isaanii nama 100 nama basa nama 100 si jibbaa jechuudhaati katamaa tokkittii keessatti waan guyyaa tokko hojjette keessatti maaliif namni ijoolleen isaa jalaa du'ee
akkoonsaa durbiinsaa daadaansaa jalaa du'anii namni koo baga na ajjeefte jara kana namni siin jedhu hin jiru si jibbu malee. Kanaaf duuba muuxannoo nagaaf tasgabbii addunyaa irra waggoota dheeraaf qabxii godhachuu yoo dubbatu waraanni bilisummaa Oromoo waboof mootummaa waliin taanii dubbachuun gaarii taatullee qaamni sadeessoo hirmaachuun ammeen akka hin qabneef kan godhuuf immoo fedhiin mootummaa Itoophiyaa jiraachuu akka qabdi BBC'tti. Akka kootti akka garaa kootti garuu utuu jira lamaan haasa'anii iiziidhaan jedha eenyuyyuu malee garuu qaamni sadaffaanis moo dhufee keessa dhixee wajjin haasa'uun dabame finna amma kun small positiividha practicing arganne keeyyattanii illee yaaddeen ture. Humni waraanaa guddaan giddugoleessaa fi lixa Oromiyaatti bobbaafamaa akka jiru dhagaamee jira. Jiraattoti godina Shawaa Lixaatti OMN fi yaada kennan akka jedhanitti torban kana keessa loltooti hedduun konkolaattota waraanaa hedduudhaan gara kutaalee Oromiyaa kanneenitti fe'amaa turan. Humni waraanaa kun kan kaaba biyyattiitti lolarra turedha jedhamee jira. Akka kaaba biyyattiitti dhukaasii dhaabbateen Oromiyaatti waraana bobbaasuun karoora waraanaa ture jedhu keessa beektoti. Asiin duras muddee 2021 yeroo kaaba biyyattiitti gargaarsa namoomaaf dhukaasii dhaabbatetti waraanni Oromiyaatti bobbaafamee ture. Opereeshinii farra riphee lolaa karoorfamee tureenis waraanni kun Oromiyaatti lammiilee nagaa fixaa dararaa qe'ee gubaa ture. Lola waraana bilisummaa Oromoo waliin godheenis loltooti mootummaa hedduun dhumuutu dubbatama. Kumni hedduun madaa'uu maddeen waraanaarraa dhagaa turre. Rakkoo siyaasa Oromiyaa keessaa waraanaan fixachuuf kan murteesse mootummaan humna waraanaa guddaa bobbaasuun cinatti xiyyaarota waraanaa fayyadamuudhaan lammiilee nagaa fixaa jira. Gama biraatiin humna milishaa fi faannoo bobbaasuudhaan hanga magaalota barbadeessuutti gahee jira. Kan hordofee Oromiyaa keessatti hawaasi balaa fi yaaddoo keessa jiraachuu himata. Dhalattoonni Oromoo biyya Ameerikaa kutaa Minisootaa fi Washington DC jiraatan hiriira bahuun haleellaa diroonii Oromiyaa keessatti lammiilee nagaa fixaa jiruu fi dararaa bifa garagaraan uummata Oromoo irratti raawwatamu balaaleffataniiru. Haala qilleensaa ulfaataa keessatti hiriira bahuun uummata isaanii biyyatti rakkoo hamaaf saaxilamee jiruuf sagalee kan ta'an dhalattoonni Oromoo kutaa Minisootaa mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa keessatti haleellaa diroonii raawwatuun lammiilee nagaa duguugaa jira. Qe'ee Oromoo waraanaan barbadeessuun dhaabbachuu qaba jedhan. Oromoon marti haalatti deemaa jiru irratti dammaquun gocha mootummaan Itoophiyaa raawwataa jiru kana miira tokkoon dura dhaabbachuutu barbaachisaa kan jedhan hirmaattonni hiriira kanaa osoo qe'een Oromoo gubamuu Itoophiyaatti nagaa buusuun akka hin danda'amne cimsanii hubachiisaniiru. Haleellawwan diroonii Oromiyaa keessatti raawwatamaniin lammiilee dhumaniif sirna yaadannoo qopheessuurraa hanga hiriira bahanii gochicha balaaleffachuutti torbanoota darbaniif irra deddeebiin uummata isaaniif sagalee tahaa kan turan dhalattoonni Oromoo magaalaa Washington DC kaleessas hiriira bahuun uummata isaaniif itti fufiinsaan sagalee tahaniiru. Hiriira masaraa mootummaa biyyattii White House, waajjira ministeera haajaa alaa Ameerikaa fi baankii addunyaa dabalatee iddoowwan murteessoo ta'anitti irra deddeebiin ba'aa jiran kanaan rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru addunyaaf mul'isuu fi uummatichi xiyyeeffannoo maluuf akka argatu gochuuf carraaqqii guddaa taasisaa jiru dhalattoonni Oromoo Washington DC jiraatan kunneen haleellaa qilleensaa fi lafoon guyyaa guyyaan uummata nagaa irratti raawwatamu cimsanii kan balaaleffatan hiriirtonni kun isaan dabaan hidhamanii dararamaa jiraniifis sagalee ta'aniiru. Mootummaan Ameerikaas ta'e hawaasni addunyaa haleellaa Oromiyaa keessatti uummata nagaa mudataa jiruuf xiyyeeffannoo malu kennuu qabu kan jedhan hiriirtonni Oromiyaan osoo nagaa hin argatin Itoophiyaatti nagaa buusuun akka hin danda'amne cimsanii hubachiisaniiru. Hanga biyyattiitti mirgi lubbuun jiraachuu lammiilee kabajamutti dhaabbileen faayinaansii addunyaa sirna abbaa irree Itoophiyaa tumsuu akka dhaaban United States fi hawaasni addunyaa sirna lubbuu lammiileef kabaja hin qabne deeggaruurraa akka of qusatanii fi dararaa lammiilee nagaa hambisuuf dhiibbaa gama isaanii akka godhan gaafataniiru. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa hedduu keessatti humnoonni naannoo Amaaraatii dhufan haleellaa raawwachuu erga jalqabanii waggaa caalee jira. Aanaaleen akka Amuruu, Jaardagaa Jaartee, Horroo Bulluq, Jimmaa Gannatii fi Abee Dongoroo kanneen adda durummaan haleellaa kanaan miidhamaa jiranidha. Haleellaan humnoota naannoo Amaaraatiin raawwatamu kun ammas hammaatee itti fufuu himu jiraattonni. Keessumaa wiixata darberraa eegalee aanaa Jaardagaa Jaarteetti haleellaan humnoonni kun dhaqqabsiisaa jiran badii guddaa hordofsiisuu himu jiraattonni. Jiraataan aanaa Jaardagaa Jaartee OMN dhimmicha irratti dubbisa akka jedhanitti keessumaa haleellaa sadaasa 14 hanga guyyaa har'aatti magaalaa Aliiboo irratti raawwatamaa jiruun hedduun lubbuu dhabanii manneen jiraattotaa itti fufiinsaan gubamaa fi saamamaa jiraachuu himan. Magaalaa Jaarteetti uummata kaasisaa jira, mana dukkubaa jira,
nama ajjeesaa jira. Mana tokko lama mitiin mana baay'eetu gubateera. Inni kaan immoo saamameera. Mana sana keessa namni waa tokko cufu jira natti fakkaatu saamamaa jira. Makiinaa baabbee haadii kan jedhamuudhaan gara qilxuu ceekaatti gadi gara sitti jira mana keessa. Rakkoon kun nurra bubbulee fala dhabnee jedhu maddeen OMN garasii dubbise. Haleellaa kana ittisuuf qaamni mootummaa tarkaanfiin fudhate tokkollee kan hin jirre ta'uu kan himan maddeen odeeffannoo OMN inumaa mootummaan qaama kana waliin ta'uun kallattiinis ta'e kallattiin nu haleelaa akka jirutti hubannaa jedhu.